Sagalee kiyya jira hoo? Mubarak. Mube. Mubarak. Jirta turumbaddu jirta achi haasaara fakkaata. Yoo danda'ame yoo haasaate laayibuma cufatee haasa'u isaa wayya. Mubaarak wanni sitti himu yoo haasaan jiraate laayibuma kee cufadhuun qaqqabama. Miira ofiis waa hundaafu. Awwannan siidhaamu jalqabaa kaasee sitti maayira bilbilaan. Jalqabaa kaasee. Mubaarak akkana wayyuu dhaan ammallee wayyuu cufadhuuti. Waan dubbatti dubbadhu laayibii irraa bayyuutu laayibii irraa baate natti tola akka kootti. Miyuutii reer ta'uu asii dubbataa jiraatti. No, silkii irra jira takkuma. Mubarak gurraalee dhageessanii Okay, gamaa bitaatiin hawaa jechuun barbaade inni bilbilaafin ture waan ta'eef warroonni asii facceettan. Habiibaas ta'e sana dhimma kana Mubaaraktu bira geesse isaa fi akka walitti hin buuneef illee waadan wajjin hojjetaa jira. Gama isiitiin badiinii akka jira jechuu hin danda'an gama kooti. Maaliif cufuu hin danda'a ture Mubaarak. Rakkoo Mubaarak biratti arge malee dhimma kana goolabbee keessaa bahuu danda'a ture. Habiibaatti warri quba qabu fakkeenyaaf yeroo dubbiin ka'u kaasee bilbilaan hordofaan ture jechuudha. Amma inni rakkee marasaa seenamutti. Isatu geesse malee namni geesse hin jiru. Isatu kottu jedhee fuudhee dhaqee ofiisaatiin fuudhee dhaqee viidiyoo hojjannaan akkasitti hubachuun gaariidha. Garuu Mubaarak laayivii kana utuu cuftee gaariidha. Mubaarak. Laayibii takkuma wanni asirratti dhibbatti sirriidha. Laayibii cufuu qaba Mubarak yeroo lafa. Mubarak silkiitti deebitaa dhaggeeffadhu bisa qabdu dhaggeeffadhu sirraa gabbuudha nuti. Laayibii kana cufii yeroo lafa miidiyaa dhaabbatame dubbiin akkatti miti. Miidiyaan waan uwwisu waan balleessu malee waan tolchu hin jirre keessattuu dhimma bultiidha. Waan miidiyaa irratti haasamu miti. Kun dadhabina kan keeti akkuma amma takkumaatu jette waa'ee Habiibatiif kanaa miti kun dadhabina Mubarakii hanqina isaati. Hanqina kan keemmoo turumbaddu jalqabaanii sammaa kana mitutuun hin dheerattin bilbilee Mubaarakitti meeraatee galee rakkoon Habiibaan tokko qabdi hin jedhan. Isaan adda kutuu danda'a gabaabsuus danda'a ture si galee. Deebiin deebisuun namni gurguddaa kan jiru bar waa'ee bultii isaa bar. Mubarak abdii kitaaltotii wajjin nama dabaladhuuti waan kana keessumaan haasa'e fixi ni dhumate dubbii wanni galte hundi ni dhumate akka wanni waan haaraa miti kun qofa mudatu jiruuf jireenya keessatti wanni nama mudanne hin jirtu amma laayibii cufii yeroo lafa haga dhimma kun dhumate kan tokkotti bahutti laayibii seenii waa'ee ajandaa waan biraatiif banadhu seenii raasayii waan godhuu qabdu godhi garummoo dhimma kanaaf yoo waan akkanaa kanaaf dhimma jiruuf jireenya keessatti yoo miidiyaarra fiddee amma booda anillee sin beeku ati sin beeytu Boleso akka kun sirraan eegamu waan sirraan eegamne godhaa jirti sirraa fokkatti qaanfadhu dhiisi waan akkanaa baya keessa ilmaan kan keetiitiif ilmaan kan kee bultii santee miidiyaa akkuma duraan deemaa jirtutti deemu yoo san hin taane akka ijoollee addaggee warra kaleessa karaarraa walitti dhufetti as gubbaa bultii santee fiddee ilmaan keetii fiddee sana bochisu kun sirraan eegamu kun salphina kan keetti uf xiqqeessu jirta qaanfadhu sigala qaanfanne kanumaan jedhan. Isinummaa gaazexaa Mubaarak bara sin nagaan jiru. Biraa saara malee sagalee keenya walan dhaga'amu. Dubbadhu Maarkos. Yaa dhugaadha galatooma. Isinallee kanuma jechaa ture erga ta'e immoo wanni tokko erga ta'e waan godhan hin jiru. Garuu immoo aga danda'ametti akka hin babal'anne miidiyaa kaarratti namni egaa foolootti nama godhata. Dhimmi gaa'ilaa immoo dhimma dhuunfaati. Kanaan dura isinallee dubbannee turre. Mubaarakitti meenye Mubaarak nu tuffata. Xiqqoo nun dhaga'u beektaan ullee gaa xiqqoo feemesa miti. Nu tuffata waan ta'eef amma dandeetti keenya garuu ni haasofna. An akka kootti osoo ana ta'e nan du'a malee dhimma haadha manaa, dhimma ijoollee, dhimma gaa'ila keetii miidiyaarra fiddee nama wajjin mari'achuun jalqabuma dogoggora ture. Waan shari'aan jedhuuf waan amantaan jedhu dhimma isaa isatu naa taanaan ta'u jedhee mari'atee maatii isaa wajjin walii galee mana isaa dhaabbata malee waan kana miidiyaarra fidanii akkanatti nama duratti hucuun baay'ee gannama buusa akka kootti. Kanaaf yoo danda'ame yoo namni itti dhiyaatu jiraate gorsanii bakka isa ta'e kana haga danda'ametti sirreessuu yaali Mubaarak. Maarkos bari ani beekta. Namni fakkeessa inni fakkeessaa kana waan namni fakkeessu kanan beeku akka dubbii kana gabaabsuu danda'a ture. Ammuma kanan dheeratu amma dheeratee osoo hin taane Mubaarak dubbuma kana abbaa fidee waa jireenya isaa deebiin kennuu jechuu danda'a. Namni gosa qabu hin jiru.
gabaabsuu danda'a. Namaa waliin atokaaroo waa'ee bultii fudhatee seenuu hin qabu jechuudha. Wallaalaa akkamii yoo ta'e. Kan isii himattee goolabee miti kan biraa fiduu hin qabu. Sii galee? Miyuutii irra jirti. Achi haasaa jira. Inni silkii haasaa jira. Maal jedhe Mubaarakani waan kana hagana iyyuu hin deemsadheen ture. Mubaarak nu caalaa dhimma miidiyaa beekaa. Maaltu miidiyaarra dhufaa maaltu dhufuu qaba. Sii galee silaa Mubaarak nama kan biraa iyyuu osoo namni atam fakkeenyaaf haadha manaa qabaattee yookaan ijoollee qabaattee waan akkasii osoo goote siin iyyuu si gorsee si deebisuu qaba ture malee haga kanatti deenne beektaan jalqaba indoo piraankiidha jechaan ture waan kana. Ani namanne jechuudha. Mubaarak irraa waan hin eegamne waan guddaan ture. Maaltu bilbileen ture yeroo dubbiin jara babal'isuuf deeman hubadheen Mubaarakitti bilbilee Mubaarak dubbii kana hin dheeressinee dha kunoo waa ittiin haasa'een akka Mubaarak gabaabsuun barbaadeetti ishinaan jedhe garuu Samiraan inni sana hin jirtu jechuun naati manaataa nama kabajaati. Asiin haasaa ture turuun badu waasoo tariqaatan moo Maarqos ummato. Ilaali jedhe ba amma Qaalichara dhaggeeffadhu sitti himna. irra deebinee haa ta'uun nama dabbara. Mubaarak warra kaallee egaa akka fedhe naati kanaaf ta'uun sinnaa waan akkasitti ma dhaggeeffadhu. Waan asirraan beekame waan asirraa hin eegamne tokko dhimma jiruuf jireenya keetii yoo rakkinni maatii kee keessatti si mudate haala gaa'ila keetii sheekota hajii wal taatee namoota beektaa abdii Geetaachoo fa'aa ijoollee jiru waan kana sirreessuu qabda turte malee nama 49 fuulduratti ija namaa dura akka kana gaa'ila kee fiddee inni watti biyya fakkeenyaaf sirraan eegamu kun osoo namni biraa waan kana godhee situ sirreessuu qaba. Poleessuu dhaggeeffadhu ofii dhimmicha bartaniitu garuu turuun badu natti muka kalaa dabsu malee. Dhimmichi bakki inni ka'e mucaa tokkotu dhageessanii warra kooti jinis maal addan dassamu. Isiitu gadi baatee miidhama guddaa keessa hin jira afaan Amaariffaatiin ilaa dhaggeeffadha. Tagodichaallo Habiibaa biraan naagaa jettee footoo korra hanqafattee viidiyoo irratti hojjetti. An Samiraa hojjiraniji bakka ta'e deemaara hojiidhaaf. Hojiidhumaaf an deemaara gaxarii isin si hojjiran deemaa jennaan Samiraa fudhee mucaa koo fudhee mucaa na bira jiru fudhee deeme. Yeroo hin deemu ijoollee ishee natti gootee mucaan kun footoo keerra kaattee miidhame jedhaa jirti maayinni naan jedhani. Achumaan Samiraa mucayyoon kun waan ta'e Habiibaa biraan nagaa jedhaarti anumti geessee Habiibaa biraan ga'uu fi wayyeedhen gastii galee Habiiban jedhe. Mucaan kun si barbaadde footoo korra kaatte ariifati boori yaada. Boori immoo waan biraa akka hin jedhamneefani mucaan kun mirgi si haa eegamuu fi haa dubbattuu hin jedheni. Achuma ishiin dhuftee abaaboo kennite ol galte maal taate jennaan birrii Dubaay 19,000 na nyaate Mubaarikii warqii qubaan irraa baafatee jette. Achumaan hin gaggame gaala akka hin dalatira. Ani ni eegneen akkana jettee tasuma hin eegneen maaliif birrii tokko beektu birrii Itoophiyaa tokko amma namni kana irraa arginaanu kadhataa nu tuffachuu jammaree engada kadhataa wayitii kennaan wallaahi hin fudhu naan jedhe. Birrii tokko abbaa tokko sadiitti kennaan birrii tokko yoo miti birrii sadiitti kennaan diri. Birrii tokko Itoophiyaan siniin jedhe natti kenteen beektu anatu itti kennee kun dubbatte sinu birrii 150 utuu sin biyya irraan dhufin dhimmaafan barbaade jennaan ishee galchee fi keetti kutee fi jennaan dhufte. Birrii 19,000 fudhee dhufe itti kenneera aayidii lafa itti kennee minaamin sukkaarri mataa na beeka nanaare maaliif akkana jetti haqaa baaftu aayidii siin hojjedhaaf hin jedheni macarashaarra nan jaalladhaanii dhageessan gaa Amaariffaa gatii ta'e bookii si rakkisuu danda'a nan jaalladhaanii dubartii yeroo aartee waan jettu hin beektu malee lakkii jettee dhugaa jettu naa baafte ansiluma dhugaa baafachuun achi ta'an sinii galee kanuma dubbiin wanni biraan jiru homaa gochuun dandeessu gaa. Amma sinii galeera. Amma sinii galee. Biraan beeku. Mubaarak. Amma wanni nu galuu fi wanni nu galinis takkallee hin jirtu tan nu galchitus hin jirtu haasamuutti kanaatu miidiyaa irratti dhufee sirraa haasamuu sirraan eegamu wadda. Naamit kanaasee mucaa taasee. No, haasanya hanga kana qofaa miti. Waan dirree jiru waan miidiyaatti haasame. Dhuma kanarran dhufee waan san guutullee hin dhaggeeffanne. Haa ta'u dhimma waa'ee bultii keetiitii fi intaloon jaalatti jinni dhaabe waan akkasiiti. Miidiyaarraa gabbuu keessatti dhimma bultii kan keessan haasame malee miidiyaarra fiddee mana dabalataa. Waanti du'e jedhamaa jira jennaan dhufe. Mubaarak. Sagalee hin dhagahamu. Sagaleen koo jira jiran akka mul'atan.
wanta nuun galle jira amma sila isheen kun haadha manaa kooti jettee turte amma immoo isheetu na jaallateetu amma haadha manaaf abbaa manaa ta'uun keessan dhugaadhaa isheen lammaffaa kun haadha manaa. Lima ishee kana limi Samiraa achirra geesse maali mana Habiibaa maaltu geesse Samiraa? Samiraani na bira turte miti haasaa kana dhaggeeffata. Makiinarraa buusee ol galtee siidhaa baaboo kennuun argeera. Hojii jirra bar. Hojii ta'aa jirra. Siidhaa baaboo kennuun argee ijoollee Samiraa naan isii ta'uu naan gadi qabee laalu isiidha. Achumaan ol galee qo'aa Habiibaan galchiniin jireeni. Bultii gadiima qo'i hin galchiniin jireeni. Achumaan galchu maleetti qo'ee gaara geengaa fadhee makiinaa gochuu fadhee gadi godhee Samiraa maal gochuu fiti immoo jireeni. Naani ol galuun barbaadaa jette. Mama lan gurare. Ummanni sagalee taa'aa jira. Isii toofiin dhufe. Maala godhe? Ngalichi. Malee Samiraa. Egaa Samiiraan achi jiran ture. Samiiraan achirra galuun ishee dirqama maaliif? Isheen sun isa manaa keetu already. Qoy akkas miti. Erga already miidiyaatti dhufe. Erga already miidiyaatti dhufe. Marcos already miidiyaatti. Qoy sitti ni maal dhaggeeffadhu nan fixaa dur. Erga already haadha manaa kooti jettee ishee tana jina haasa'aa jirta. Isheenis abbaa manaa kooti jettanii haasa'aa jirtu. Qoy ishee sana waliin. Maanta ejjebeetta shari'aa waan jedhamu jira. Ana amma warraa chufir kan qaba. Nambe. Garuu akka Samiraan galtechu kooti. Amma achitti immoo miidiyaa sana irratti akka miidiyaa sana irratti ilaaluu qabdati. Baroonni gaafate kan biraa Marqosii jedhiisi. Mubaarik adumu bakka adumu Frankichi bakka adeesingaa. Wallahi kana jaalladhe anatti sin jedhe. Idabral kazi balai karazama. Mubaarak dhaabe nigaa dubbii yoo abbaan guddise ni guddatti yoo abbaan xiqqeesse nama xiqqaatti nagaa buusi. Ajandaa kan biraa sinin jedhe bor na egaa ammas ajandaa kan biraa muka jedhee bidaan. Ajandaa torban kana na egaa sinin jedhe miti dhufe miti torban addaa boodee egaa ammas ajandaa bulmaa. Akka ajaa'ibaa biraanki no jettee takuma 49 biraanki no jettee namni 49 maatii kamtii Gizee hunda si dhaggeeffannaa yoo takka nama si dhaggeeffadhu qofaaf anuma haasaa anuma dhaggeeffadhaa qofa hin jiini. Wanni pirankii ittiin godhamu jira wanni pirankii ittiin godhamne jira waan hin taphatin. Turumbaddu akka pirankii hin taane ragaawoo inni isinii kenna dhiifama naa gootu piraankummaa pirankii miti. Dhimma kana anyway amma laal tokkuma pirankii leegannaa filu dubbita nagabaaf irraa afaan booliin qaqqabina taasamteewu inaf nigaa dabalata garaan barbaachisa.